Karabbi taabbi kana garuu jalaa nafina jabaadha taabbi kana irratti. Maafi bafurin jetaniiti tokko lama sadii godha. Baay'ee bara. Nama meeqa jira shoodee? Ara doktor nama 4,000 jala nama 3,700 jiran. Nama baay'ee argitanii isintu caala. Walqixa. Namni walqixa argitanii taaptaabiin gootan malee. Ana bar namoota dudullachaa kanaan na hordofaa hin rafan. Jaarsaaf jaartii wal hammattee raftee hoo maayi gadi jettee kolfi. Argitanii? Si jala meeqatu jira asli? Nama 3,400 mooshan. Ara jabaadha ummata walumun biraadha ara gaas jabaadha. Ana bira amma na gaas na jiraate taaptaabiin hina godha. dabna jechuudha. Hariila. Family hina dabna jechuudha amma. Wai. Doktorii kana muufuu qabna badii. Isin taabbiidhaan duraa deema hoonuu kenname isin bakka duraa qajeeluu qabdan dabilii irratti waanuu darbitan duraadhaa isin na jabaadha hundin keessanu. Happy Quran dengan Malaysia. Bayan in follow Quran ni kuma tadi di Malaysia ni jitan kun. Bayan in follow Quran. Elili amma yomone amma ka ada biteshi undi kesa. Baka amma ko pai ka. Hey guys sunle kana dabbiti ke wanda gotan gotan hundin keessa. Oh pai ka baka amma ba di Malaysia ni ko pesa yalla. Yalla guys sila mali ha. Guys abso kan elili di Malaysia guys. Gemi bela ba gemi ko to bataji ra ba kurun di malin. Family apa Rose undi kesa Rose. Kuma Fayo Safiya Kero Naik Falmata Jabada Dakika ni sejala tu namni Qurani berawal kenin namni shan Daddafa keessanuu daddafa. Ara doktorii kana namuusa guys. Mambe hada Zamuti amma ka ada biti triple yalla Udah triple no Yalla guys triple ku sadiin baay'isa guys triple kana irratti yoo qabaattan warri qabdan wanna gootan godha. Bara galatoom ulfaat. Ana arabii kana beekuna ulfaat. Galatoom ulfaat. triple ni Galatoom ulfaat. Rayyan ma taaptaa bingo de Wayne laala mee an kana bas dhabde. Ara galatoom taali nama. Rayyan gargara family Ara galatoom ulfaat. Rayyan gargara Ummata jabaadha hundi keessanuu triple kana fayyadama guys triple kana fayyadama. triple Galatoom. Rayyan Fattinu galatoom ulfaat. triple wal gargara Guys jabaadha triple kun osoo dhuman. Ummata kun kana dabbi wanna gootan godha shimmi. triple udah cek triple wal gargara ka Rayyan follow Quran kuma tadi di balama dir sun digan Ummata warra tobbuan irraa kana isin illee hundin keessanuu follow godha. Ara guys daddafa. Ara asin guys kun kana dabbiiti. Eshi amma dhaggeeffadha amma ka adabbiiti waan ta'eef hundi keessanuu taappii godha ka adabbiiti amma ka adabbiiti hundi keessan taappii godha adabnee kaatanii sappoorti godhan yalla hundi keessan ila hundi keessan nama kan hundi asirraa taaptaabiin keessan miliyoona seenuu qaba bar masasan taappii godha taappiin isin dhaqqaba waan ta'eef yalla miliqa jabaadha go Kanuma keessa jazbaa tokko barreessa. Commenting dubbisi wali commenting dalagaa qabu. Kai adabbii fudhu kaa bakka. Ara doktor qoy ganaadha. Wanni hafee jira. Wanni Kambaa goota. jabaadha ummata jala jirtanii jabaadha tasfaan qotannu jabaadha guys. Akka tokkoof nammallee jabaadha. Timing ke de Ara ummata jabaadha yaa Rayyan ifajen ke takkar romban. Galatomi. Ara mube galatomi qaali namaadha mube galatomi. Ara guys jala jirra odoon tiniin kun hin dhuman. Amma kana moohee jennaan nan dadaba guys. Ummata kana moohee jennaan nan dadaba jabaadha jala jirra waluma jala jirra. Odoon tiniin kun hin dhuman. Jabaadha hundin keessanuu. Hundi keessan taappii godha uddoo cee yeroo sadi tokko lama sadi. Jabaadha guys jabaadha waluma jala jirra ummata waluma jala jirra jabaadha. Ala joolleen harkatti qorrite badi asli. Timing. Jabaadha. Ara galatoomi ulfaadhu way galatoomi ulfaadhu. Intiniin kun dhumate.
adabbii kee himadhu moote kuma takka Ara galatum. Ako galatum ulfaadhu dhugaa rabbi. adabbii kee maa inni Ara hundin keessanuu galatoomaa ulfaadhaa dhugaa rabbi. Hundinuu galatoomaa. Way! moote bar moote adabbii kee maa inni Ishi adabbii guys maal adaba warri komantiidha. Komantii godha in adabnu. Ara nama Doktor sirba jaa jirani sirba sirbina. sheeka Amma waan biraadhaa jaa guys. hin beeytu maat Araan doktor wallahi bar nama adabeen beeku jechuu atumti wasitti tole fudhadhu gaa doktor ani beeku wallahi adabbii kenneen beeku tapeen beeku jechuu. an akkamitti wada baree wajjin adabe Isin komanti godha guys komanti godha nan kennaafi waan isin jettan adabasa. Komanti godha isin. Si. Ara dhiirri kamitti qochi bilinkii hojjeta doktor qochi bilinkiidha. Qochi bilinkii diddama. hin soba Ishi ati kana tokko qabadhu. eh Qochi bilinkii tokko qabadhu. Isin wanti ni godha. maa inni kutti bilinkiin Ani maal beeka qochi bilinkii diddama hojjetu jani. Inni wayi dhalaadhaan immoo. Doktor ila tokko sirba tokko mungkin afaanidhaa sirba nuu jetta asli afaanidhaa sirba jetta afaanidhaan jechuu afaanidhaa sirba jetta. sirbuu Sirbi sirba afaanidha. Ara baran hin beeku inni adabee jennaan garuu kan xiyyaa buute wallahi. Maali shantam? rabbiin si baase anno son sirboo eesi Yesu edda warri komantiidha kun sila maali? Ani maal beeke inillee warri komantiidha musiibaa godhaa barasi jala. Ara gaas warra tobboon irra jiru nama lama kana gaas sooloo godhaani hundin keessanuu gaas sooloo godhaani hundinuu tokko. Maalidha? ii sirbaa dhageeffadhu kaa Yalla sirbi. amaariffa si sirba moo oromif Is oromiffa sirbi. amaarinyaan beeytu maa Sirbi nan beeka amaariffallee. Rakkoon hin jiru. Ara barbaddi komandiin keessan tokko tokko naccii ta'ee jira bar uummata natti mul'ataa hin jirtan dhugaa rabbi. mul'atu Naccii wahii ta'ee jira komandiin keessan tokko tokko. Ara guddoo natti mul'atu naccii wahii ta'e. rooda shamarran bakka dubartii ati jaalattu sirba haa dhageeffadhaa jedhiin Ishi. family tappii godhaa yalla warri jaalalleen shooddee yoo as jala jiraatte dhageeffadhu shooddee si affere abootaboo baddee maaltuutti araadduun galgalallee dhufee ganama deebi'ee fakkaadde maraattu tajaajilan beeyne